Guys, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dr. Meisar Supplementary Clinical walidee bine jirragaa arraas dawaa ajaa'ibaa isiniif qabadee dhiyaadhee jira. Naachuraalii uumamaa waan silaa godhuu qabnu. Namootan akkuma asirra gartanitti hidhiin amma isin maddawtu taate warri hidhiin amma maddawtuuf sigalee wanni inni fudhachuu qabu torbaan tokko takka taataa'idhaaf maaliif jennaan hidhiin amma madaa'uun irrina takkaa'uu irra deddeebiin hidhi nama madaa'uun hanqina veetaamin B2 hajaamu irrattee jirtaa jechuudha. Veetaamin B2 guutuudhaaf wanni ati nyaachuu qabdu khillee aannan qurxummii nyaadhu. Torbaan tokkoof khillee aannan qurxummii walit dhaabe nyaadhu madaan hidhiiteetii ifin sirraa dhabama obboleessa obboleetiiti. Kanaaf madaa hidhiitiif wanti banii maarreef hin dararin. Kanaaf galatoomaa laayik sheer godhaa akka gaarii sabiskiraayib